Ingiliffa osoo itti rakkanne salphatti haasoo ni barbaadda. Wantoota akka salphatti haasofnu nu godhan keessaa inni tokko jechoota guyyaa guyyaadhaan itti fayyadamnu baruudha. Kutaa irraa kanaanis jechoota akkaan barbaachisoo ta'an san keessaa tokko kan ilaallu ta'a. Xumura irrattis nuuf galee moo nuuf hin galle kan jedhu ilaaluuf gaafii muraasa hojjenna. Hanga xumura viidiyoo kanatti yoo kan faana turtan ta'e waan baay'ee kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Welcome to our channel. In our today's class, we're going to be learning one of the very important vocabularies. As you all know, the first step of speaking skill in any language is to learn words first, and then the second step is to bring words together to make short sentences, and then turn short sentences into longer and complex sentences. All you need is to just stay with us until the end of this video to be able to learn more about it. Having said so, today's vocabulary or word is called make. Do you know how to use make in a sentence? Don't worry about it, because we're gonna see it together. Baga dhuftanii kutaa irraa kana keessatti wanti ilaaluuf deemnu waa'ee vocabulary yookiin immoo jechootaati. Akkuma beekamu namni tokko afaan kamiyyuu haasa'u dura jechoota baratu qaba. Jechaa fi jecha walitti fiduudhaan hima uuma. So steepileen yookiin immoo sadarkaaleen hima itti ijaarru kan dura jechoota barachuudha jechuudha. Erga jechoota barree booda jechootaa fi jechoota walitti fiduudhaan hima barbaannu uumuudha jechuudha. So kutaa irraa kana keessattis jecha nuti ilaaluuf deemnu jecha haasa'u nuti guyyaa guyyatti goonu keessatti akkaan nu barbaachisuudha. Innis make jedhamuudhaan beekama jechuudha. Waan hundaafuu itti seennee haa ilaallu. Let's get started. So akka jalqabatti jecha yookiin wordi make jedhuu fi happy jedhu walitti finne hima gabaabaa yookiin immoo short sentence kan jennu kana irra haa ijaarru. Alright, fakkeenya jalqabaa maal jedha? Make me happy jedha. Jecha make jedhuu fi happy kan jedhutti jecha muraasa ida'uudhaan hima gabaabaa ijaarree jechuudha. So maal jedha? Irra deebinee dubbisuudhaaf make me happy. Make me happy. Hiikni isaa maali? Na gammachiisi jechuudha. Nam tokko akka si gammachiisu yoo barbaadde so make me happy jettaanii jechuudha. Kan itti aanu make him happy. Make fi himii fi happy kan jedhu jecha sadi qofa walitti daballee hima ergaa dabarsuu danda'u tokko ijaarree jirra jechuudha. Make him happy jechuun isa gammachiisi. Okay? Kanuma kana fakkaatu make her happy. Make her happy. Her jechuun ishee yoo ta'u, make her happy jechuun ishee gammachiisi jechuudha. Bifuma kanaan yooniin isaan gammachiisi jechuun barbaades make fi happy jidduu them galchuu jechuudha. Fakkeenyaaf make them happy. Make them happy. Make them happy jechuun isaan gammachiisi. Okay? Gara biraatiin immoo nu gammachiisi jechuu kan barbaadu ta'e make us happy. Make us happy jenna jechuudha. Kana jechuun nu gammachiisi jechuudha. So akkuma agartan jechuma lamaan kan waliif finne jecha tokko qofa itti daballee hima guutuu dabarsaa jirra jechuudha. Fakkeenyi inni xumuraa maal jedha? I'll make you happy. I will make you happy. Dafnee yeroo jennu I'll make you happy sin gammachiisa jechuudha. Kun immoo wanta gara fuulduratti ta'u agarsiisa. Ganaa si gammachiisuuf ta'a jechuudha. So si gammachiisa jettee nama tokko gizee abdachiistu I'll make you happy jedhaa jechuudha. Amma immoo make fi don't kan jedhu walitti finne hima gabaabaa irra haa ijaarru. Fakkeenya jalqaba maal jedha? Don't make me say that. Don't make me say that. Kana jechuun akkaan akkas jedhu nan godhinii jechuudha. Wanta jechuu barbaaddu waan badaa wayii ture. So akkaan akkas jedhu nan godhin jechuu barbaadde maal jetta? Don't make me say that. Don't make me say that. Fakkeenya inni itti aanu don't make him say that jedha. So hima tokko yeroo ijaartan pronounota kana keessa olii gad oofuudhaan jijjiiruudhaan isa, ishee, ana, isaan, nuyi kan jedhu irra oofuudhaan hima ijaartanii jechuudha. Afaan akkasitti baratama. Fakkeenyota aanan isinii kan kanarra dhaabbattanii jechoota itti jijjiiraadhaa fayyadamuu dandeessanii jechuudha. So kanaafu don't make him say that jechuun inni akka akkas jedhu hin godhin yookiin hin taasisinii jechuudha. Fakkeenyi inni itti aanu don't make her say that. Don't make her say that jechuun isheen akka akkas jettu hin taasisin yookiin hin godhin jechuudha. Dafnee yeroo jennu don't make her say that. Kan itti aanu don't make them say that jedha. Don't make them say that jechuun isaan akka akkas jedhan hin godhinii jechuudha. Don't make us say that. Don't make us say that.
Kana jechuun immoo akka akkas jennu nu hin godhini jechuudha. Fakkeenya inni itti aanu I don't make you say that. I don't make you say that jedha. Akkana akka jettu sin godhu yookiin akkas akka jettu sin taasisu jechuudha. Dafnee yeroo jennu I don't make you say that. I don't make you say that. Okay, amma immoo make fi why don't kan jedhu walitti dabaluudhaan hima akkam ijaaruu dandeenya. Asirratti why don't kan jedhu maaliif hin jechuudha jechuudha. Maaliif hin erga jedhame booda himni kun karatti rarra'ee hafee jira. Maaliif hin dhuyne, maaliif hin wanta yeroo san haasawuu barbaadan itti dabaltu jechuudha. Fakkeenyaaf why don't you make us tea? Why don't you make us tea? Maaliif shaayii nuuf hin dhaabne jechuudha. Dafnee yeroo jennu why don't you make us tea? Why don't you make us tea? Kan itti aanu why don't he make us tea? Why don't he make us tea? Maaliif shaayii inni nuuf hin danfisne jechuudha. Inni maaliif shaayii nuuf hin danfisne jechuudha yookiin nuuf hin dhaabne. Dafnee yeroo jennu isa kanas why don't you make us tea? Why don't you make us tea? Kan itti aanu why don't she make us tea? Why don't she make us tea? Isheen maaliif shaayii nuuf hin danfisne yookiin nuuf hin dhaabne. Kan itti aanu why don't she make him tea? Why don't she make him tea? Isheen maaliif shaayii isaaf hin dhaabne jechuudha. Dafnee yeroo jennu why don't she make him tea? Fakkeenyi biraa maal jedha? Why don't he make you tea? Dafnee yeroo jennu why don't he make you tea? Inni maaliif shaayii siif hin dhaabne jechuudha. Fakkeenyi inni biraa immoo maal jedha? Why don't we make tea? Why don't we make tea? Kun immoo nuti maaliif shaayii hin dhaabne jedha. Dafnee yeroo jennu why don't we make tea? Amma immoo make jecha jedhuu fi laugh jecha jedhu walitti fiduudhaan hima irra haa ijaarru. Asirratti laugh jechuun kofluu yookiin kolfuu jechuudha. Fakkeenya akka jalqabatti ilaallu maal jedha? Make me laugh. Make me laugh jedha. Make me laugh. Na kofalchiisi. Kun immoo maal jedha? Make him laugh. Make him laugh. Isa kofalchiisi. Saffisaa yeroo jennu make him laugh. Make him laugh. Kan itti aanu maal jedha? Make her laugh. Ishee kofalchiisi. Dafnee yeroo jennu maal jenna jenne? Make her laugh. Make her laugh. Kan itti aanu maal jedha? Make them laugh. Make them laugh. Isaan kofalchiisi. Dafnee yeroo jennu maal jenna jenne? Make them laugh. Nu kofalchiisi jechuu barbaanne maal jenna? Make us laugh. Make us laugh. Isinin kolfisiisaa jechuu barbaanne maal jenna? Kan warra dhaabbanne maal jenne reefu will kan jedhu fayyadamuu qabna. I will make you laugh. Dafnee yeroo jennu akkam jenna jenne? I'll make you laugh. I'll make you laugh. Isinin kolfisiisaa jechuudha. Gana yookiin immoo wilii nun kofalchiisne nu kofalchiisuuf deemaa jechuudha namni sun. Gochi kun hin taane jechuudha gana yookiin immoo wilii ta'uuf ta'a jechuudha. Nama tokko maaltu si kofalchiisa jettee yoo gaafachuu barbaadde immoo what make you laugh? What make you laugh? Maaltu si kofalchiisa jechuudha. Nan kolfisiisin yookiin immoo nan kofalchiisin jechuu yoo barbaadde immoo maal jetta? Don't make me laugh. Don't make me laugh. Yookiin immoo please don't make me laugh. Maaloo nan kofalchiisinii jechuudha jechuudha. Amma immoo jecha make jettu irratti cry dabalee cry jechuun booyuudha. Hima akkam ijaaruu dandeenya akka jedhu ilaallu. Fakkeenyi inni dura make him cry. Make him cry. Akka inni boo'u godhi yookiin immoo isa boochisi jechuudha. Dafnee yeroo jennu make him cry. Kan itti aanu make her cry. Make her cry. Isheen akka boochu taasisi yookiin immoo ishee boochisi jechuudha. Isaan akka booyan taasisi yookiin immoo godhi jechuun barbaade maaliin jedha? Make them cry. Make them cry. Isaan akka booyan taasisi. Okay? Saffisaan akkam jenna jenne? Make them cry. Simboosisaa jechuu yoo barbaanne yookiin immoo simboochisa jechuu yoo barbaanne akkam jenna? I will make you cry. Dafnee yeroo jennu I'll make you cry. I'll make you cry.
Simboochisaa jechuudha yookiin immoo simboosisaa jechuudha. Loqodarraa loqodatti adda adda jechuudha. Okay, simboosisaas ni jedhama, simboochisaas ni jedhama jechuudha. Naannoorraa naannootti loqonni adda waan ta'eef jechuudha. Nama tokko maaltu si boosisaa jettee yookiin immoo si boochisa jettee gaafachuu barbaadde akkam jetta? What make you cry? What make you cry? Maaltu si boochisa? Nama tokko nan boochisinii jechuu barbaadde immoo maal jetta? Don't make me cry. Don't make me cry. Nan boochisinii jechuudha yookiin immoo nan boosisinii jechuudha. Now it is time to test ourselves. Yeroon ammaa kan nuuf galee moo nuuf hin galle jennee qormaata xiqqishaa yookiin immoo gaafilee muraasaan cheekif goonu jechuudha. Gaafileen kun gaafilee shanii. Which one is correct jedha. Kamtu sirriidha jedha. Kan sirrii ta'e keessaa filattu jechuudha. Gaafiin tokkoffaan akkanadha. Deebiin isaa Eedha. Gaafiin lammaffaan immoo akkana jedha. Deebiin isaa B'dha. Kun yoo akkamimme? Deebiin isaa C'dha. Inni kunoo deebiin isaa B'dha. Inni xumuraa kunoo kamtu sirriidha? C'dha. Gaafileen keenya kanarraatis kana fakkaatu. Barumsi keenya kanarraas gaa isa kana fakkaata. Viidiyoon kun immoo yoo isinitti tole share like godhuudhaan namoota biraatiin gaadha. Yaada yookiin immoo gaafii yoo qabaattan koomentii jala nu kaa'uu isin dagatinaa isinin jenna. Tokko mana keenya yeroo dhufu akka inni hin keessummoofne yookiin immoo akka inni mukoofne itti himuu yoo barbaanne hin mukaa'in yookiin immoo taphadhu jechuu yoo barbaanne akkuma mana keetitti ilaali jechuu yoo barbaanne akkam jenna Ingiliffaan. Make yourself at home. Make yourself at home jenna jechuudha. Gabaabumatti hin mukaa'in jechuudha. Yookiin immoo akkuma mana kee jirtutti lakkaa'ee hin mukaa'in jechuudha hiikaan isaa gabaabumatti. Okay, namni tokko amma wanta kana dhugaa godhii jechuu yoo barbaade akkam jenna? Make it real jenna jechuudha. Make it real. Dhugaa godhii jechuudha. Namni tokko filannoo akka filattu yookiin filannoo kee godhi yookiin filannoo kee taasisi jechuu yoo barbaade akkam jedha? Make your choice. Make your choice jechuun filannoo kee godhi yookiin immoo filadhu jechuudha. Wanta si dhiyaate keessaa tokko filadhu. Nama tokko maqaa isaa yaamtanii akka fakkeenyatti Mahammadaa fudhannu. Mahammad maal godhee jennee gaafachuu yoo barbaanne akkam jenna? What did Muhammad make? What did Muhammad make? Muhammad maal godhee jechuudha. Akkamitti tolchitee yookiin immoo akkamitti akkas gootee jettee nama tokko gaafachuu barbaadde maal jetta? How did you make it? How did you make it jenna jechuudha. Akkamitti akkas gootee yookiin immoo akkamitti tolchitee jechuudha. Hundi keenya iyyuu dogoggora ni raawwanna jechuu yoo barbaanne akkam jenna? We all make mistakes. We all make mistakes. Namuutu dogoggora hojjechuu danda'a jechuudha. Hojii wayii tokko namaaf kennitee wanta kana akka ati gootutti namana yookiin immoo godhuu akka dandeessu beeka jettee nama tokkoof mirkaneessuu yoo barbaadde akkam jetta? I know you can make it. I know you can make it. Godhuu akka dandeessu nan beekaa jechuudha. Bilbila haa bilbilluu jechuu yoo barbaanne akkam jenna? Jechuma make jedhamtutti fayyadame akkamittiin bilbila haa bilbilluu jedhame? Let's make a phone call. Let us make a phone call jenna jechuudha. Let's ka jennu kun gabaabsinee let us kan jennudha. Dafnee yeroo jennu walirratti let's make a phone call. Bilbila haa bilbilluu jechuudha. Nama namatti qoosu wayii agarree namatti hin qoosin jechuu yoo barbaanne akkam jenna? Don't make fun of people. Don't make fun of people jenna jechuudha. Dafnee yeroo jennu don't make fun of people. Amma immoo namni tokko hojii boonsaa hojjetee yeroo agarru hojii kana kophuma kee hojjette yookiin immoo ifuma keetiin hojjette jennee yoo gaafachuu barbaanne akkam jenna? Did you make it by yourself? Did you make it by yourself jenna jechuudha. Dafnee yeroo jennu did you make it by yourself? Nama wayitiin haasawa gochuu qabdaa. Uummata irratti baatee haasawa gochuu qabdaa jechuu yoo barbaadde akkam jetta? You have to make speech. You have to make speech.
haasawa gochuu qabdaa jechuudha. Uummataaf kan godhamu speech jedhama. Meseejii wayii agarree yookiin immoo ergaa jechuu dandeenya. Ergaa wayii agarree wantichi immoo wanta hiika hin qabne, wanta hiika hin kennine yoo ta'e maal jechuu dandeenya? Ergaan kun hiika hin qabu jechuu barbaanne akkam jennaa jechuudha karaa biraatiin. This message doesn't make sense. This message doesn't make sense jennaa jechuudha. Dafnee yeroo jennu this message doesn't make sense. Amma immoo namni wayii huccuu akka isiniif bal'isu yookiin immoo wantuma ta'e akka isiniif bal'isu itti himuu yoo barbaaddan huccuu ta'uu danda'a, wanta biraas ta'uu danda'a. Akka isiniif bal'atu ergaa dabarsuu yoo barbaaddan akkam jettan? Bal'isii jechuu yoo barbaadde jechuu gabaabumatti akkam jetteeti bal'isii jechuu dandeessa. Jecha make jedhamutti fayyadamee jechuudha. Make it wider. Make it wider. Make it wider jennaa jechuudha. Bal'isii jechuu. Faallaa dhumeessa kanaatiin dhiphisii jechuu yoo barbaanne akkam jenna? Make it narrower. Make it narrower jennaa jechuudha. Narrow jechuun dhiphaa jechuudha. Wider jechuun immoo bal'aa jechuudha. Wanti amma immoo dukkaana wayii yookiin immoo suuqa wayii deemne yeroo wanta takka binnu wanti ati barbaaddu lama yoo ta'e lama godhi, sadi godhi jettee gaafachuu yoo barbaadde akkam jetta? Yoo lama siif kenname sadi godhi jechuu yoo barbaadde akkam jetta jechuu salphumatti? Make it 3. Make that 3. Isa san sadi godhi jechuudha. Afur godhi jechuu barbaaddes make that 4. Make it 5. Shan godhi jechuudha. Akkas jechaa deemtu jechuudha walumaa galatti. Isin immoo kan mataa keessanii 100 godhi, 30 godhi jechaa akka barbaaddanitti deemtu jechuudha. Hin dogoggorin jechuu barbaanne akkam jenna? Nama tokkoon hin dogoggorin jechuu barbaadde akkam jetta? Make no mistake. Make no mistake. Hin dogoggorinii jechuudha. Amma immoo nama tokko gorsuu barbaadde nama hiyyeessa waa takka hin qabne akka duroomu gorsuu barbaadde akkam jetta? Yookiin immoo karaa biraatiin hiyyummaa keessa jirtu kana seenaa godhi yookiin immoo seenaa godhaa jechuu barbaanne akkam jenna? Make poverty history. Make poverty history. Poverty jechuun hiyyummaa yoo ta'u historyin seenaadha. So jecha make jedhutti fayyadamnee waan baay'ee haasawaa akka dandeenyu baraa jirra jechuudha. So kan itti aanu namni wayii sababa laafaa yookiin immoo sababa hin taane wanta tokkoof yoonuuf dhiyeessu sababni kee baay'ee laamshaadha. Sababa laamshaa hin dhiyeessinaa yookiin immoo hin dhiyeessin jechuu barbaanne akkam jenna jechuudha. Do not make lame excuses. Do not make lame excuses. Yookiin immoo don't make lame excuses. Sababoota laamshaa hin dhiyeessinaa jechuudha yookiin immoo hin dhiyeessinii jechaa jirta jechuudha. Namni tokko yookiin immoo ijoollees ta'e nama guddaa badii wayii hojjetanii yookiin immoo dogoggora wayii hojjetanii lammada yookiin immoo itti deebitee wanta sana yookaan hojjettu ta'e ni adabamtaa jechuu barbaadde akkam jetta? If you make a mistake again, you will be punished. Irra deebi'uudhaaf if you make a mistake again, you will be punished. Kana jechuun asirratti if you make a mistake again irra deebitee yoo dogoggora hojjette you will be punished. Ni adabamtaa jechuudha. Asirratti namni tokko akka waasiif godhu gaafachuu barbaadde tola xiqqaa tokko yookiin immoo tola xinnoo wayii naaf gootaa jettee nama tokko gaafachuu barbaadde maal jetta? Will you make me a small favor? Will you make me a small favor jetta jechuudha. Kana jechuun akkuma jenne tola xiqqoo yookiin immoo tola xinnaa wayii naaf gootaa jettee gaafachaa jirta jechuudha. Waa'ee waadaa eeguu keessanii nama tokkotti himuu barbaaddan immoo an waadaa seene taanaan nin eegaa waadaa koo hin cabsu jechuu barbaadde akkam jetta? If I make promise, I keep it jennaa jechuudha. If I make promise, I keep it. Kana jechuun waadaa gale taanaan nin eegaa jechuudha. Waadaa koo hin nyaaddu yookiin immoo hin diigu jechuudha. So waa'ee make it barachuu jirra ammalleedha. So akkan irraanfanne wanti barachaa jirru faayidaa making haasawaa keessatti haasawaa guyyaa keessatti goonuu keessatti nuuf kennitu barachaa jirra. Fakkeenyi itti aanu maal jedha? Kitaabni ogeessa nu taasisaa jechuu barbaanne jechuma make jedhamtutti fayyadamuudhaan kitaabni
ogeessa nu taasisaa jechuu barbaanne akkam jenna. Books make us wise. Asirratti books zeenne itti daballu kitaaba baay'ee jechuudha. Kitaabileen make us nu godhu yookiin nu taasisu wise hayyuu jechuudha. Nama tokkoon dogoggora akkasii hin hojjetinii jettee gorsuu yoo barbaadde akkam jetta? Don't make such a mistake. Don't make such a mistake. Dogoggora akkasii hin hojjetinii jechuudha. Gara biraatiin namni tokko waggaatti 50,000 argataa jedhee nam tokko waa'ee nama biraa odeessu akkamitti make itti fayyadamne namni tokko waggaatti 50,000 argataa 60,000 argataa kan jedhu haasa'uu dandeenya jechuudha. He make 50,000 a year. He make 50,000 a year jennaa jechuudha. Dafnee yeroo jennu he make 50,000 a year waggaatti 50,000 argataa. So isin immoo asirra dhaabbachuudhaan fakkeenya mataa keessanii birrii 1,000 argataa jechuu barbaadan he make 1,000 in a month jechuu dandeessanii jechuudha. So isuma kana kan mataa keessanii jijjiiraa ooftu jechuudha. Yeroo hojii wayii hojjennu sagalee wayii kan nu jeequ ta'e namni sun akka sagalee nurraa dhaabuuf maal jechuu dandeenya? Yoo sagalee san dhageessifte hojjechuu hin danda'u jettee namni sun akka sagalee san sirraa dhaabu itti himuu barbaadde akkam jettaa? I cannot work if you make a noise. I cannot work if you make a noise jettaa jechuudha. Hojjechuu hin danda'u yoo sagalee jeequmsaa sanarraa hin dhaabne jechuudha. Laaqanaaf saanduushaan hojjedhaa jechuu barbaadde fuulduratti jechuudha. So akkam jettaa? I will make a sandwich for lunch. I'll make a sandwich for lunch jennaa jechuudha. Dokumentii tana copy godhii jechuun barbaade akkam jedha? Please make a copy of this document. Please make a copy of this document. Dafnee yeroo jennu please make a copy of this document. Dafnee murtoo gochuu qabnaa yookiin immoo dafnee murteessuu qabnaa jechuun barbaanne akkam jenna? We should make a decision soon. We should make a decision soon. Dafnee yeroo jennu immoo we should make a decision soon. Ani gara kootiin murteesseera yookiin immoo murteesseera jechuu barbaanne akkam jenna? I made my decision. I made my decision. Dafnee yeroo jennu I made my decision. Nama maallaqaaf jedhee waanuma hunda hojjetuun waa'ee isaa dubbachuu barbaanne inni maallaqa argachuuf jedhee waanuma fedhe hojjetaa jechuu barbaanne akkam jenna? He will do anything to make money. He will do anything to make money. Maallaqa argachuuf waanuma fedhe ni hojjetaa jechuudha hiikkaansa. Filannoo bilchina qabu gootee jechuun barbaade akkamiin jedha? Nam tokko filannoo wanta filachuu qabu wanta sirrii yoo filate filannoo bilchaataa yookiin immoo filannoo ogummaa qabu filattee jechuu barbaade akkam jetta? You made a wise choice. You made a wise choice. Asirratti made jechi jettu paastii isaati yookiin immoo wanta darbeeroo haasoo barbaannu jechi make jedhamtu made itti jijjiiramti jechuudha. Wanta biraatii miti jecha haarawaa miti jechuma sanii. Wanti himni tokko wanta ammaa yeroo haasoftuu fi wanta darbeeroo haasoftu adda waan ta'eef asirratti wanta darbe waan haasawaa jirruuf making made itti jijjiiramteedha jechuudha. So you made a wise choice jechuun filannoo bilchaataa filattee yookiin filannoo sirrii filattee jechuudha. Nama tokko kan dogoggora osuma beekaa hojjete yeroo agarru dogoggora san itti yaaddee hojjette malee si duraa ta'eetii miti jechuu barbaanne akkam jenna? You made the mistake on purpose. You made the mistake on purpose jennaa jechuudha. You made the mistake on purpose. Kana jechuun dogoggora san beekaa hojjette jechuudha. Asirratti otuu karaa deemaa jirru riqicha sibiilarraa hojjetame yeroo agarru riqicha amma argaa jirru kun sibiilarraa hojjetame jechuu barbaanne akkam jenna? Jecha make itti fayyadamne hojjetamee darbeera waan ta'eef making made itti jijjiiramti jenne. So maal jechuu qabna? The bridge is made of iron. The bridge is made of iron jennaa jechuudha. Dafnee yeroo jennu the bridge is made of iron. Riqichi sun sibiilarraa hojjetame yookiin immoo riqicha amma argaa jirru kun
sibiila irraa hojjetame jechuudha. Gara biraatiin mi'a yookiin immoo qodaalee adda addaa irratti yeroo agarru yeroo baay'ee made in China wanta jedhu agarra jechuudha. Kun immoo maal jechuudha? Made in tuni make irraa kan dhufte wanta darbe waan ta'eef wantichi tolee yookiin tolfamee dabreera. Saniif made kan tolfame wantichi kuni in China jedha. China tti hojjetame. Okay, saniif illee hin fayyada jechuudha. Gara biraatiin waa'ee barumsaa ibsuu barbaadde barumsi ani baradhe nama irraa akkaan ta'u yookiin ana irraan tanaa kana akkaan ta'u na godhee jechuu barbaadde maal jetta? My education has made me what I am today. Jecha yookiin wordi make jedhuu fi happy jedhu walitti finne hima gabaabaa yookiin immoo short sentence ka jennu kana irra haa ijaarru. Alright, fakkeenya jalqabaa maal jedha? Make me happy jedha. Jecha make jedhuu fi happy ka jedhutti jecha muraasa ida'uudhaan hima gabaabaa ijaarree jechuudha. So maal jedha? Irra deebinee dubbisuudhaaf make me happy. Make me happy. Hiikni isaa maali? Na gammachiisi jechuudha. Nam tokko akka si gammachiisu yoo barbaadde so make me happy jettaanii jechuudha. Kan itti aanu make him happy. Make fi himii fi happy ka jedhu jecha sadi qofa walitti daballee hima ergaa dabarsuu danda'u tokko ijaarree jirra jechuudha. Make him happy jechuun isa gammachisi. Okay? Kanuma kana fakkaatu make her happy. Make her happy. Her jechuun ishee yoo ta'u make her happy jechuun ishee gammachisi jechuudha. Bifuma kanaan yooniin isaan gammachisi jechuun barbaades make fi happy jidduu them galchuu jechuudha. Fakkeenyaaf make them happy. Make them happy. Make them happy jechuun isaan gammachisi. Okay? Gara biraatiin immoo nu gammachisi jechuu kan barbaadu ta'e make us happy. Make us happy jenna jechuudha. Kana jechuun nu gammachisi jechuudha. So akkuma agartan jechuma lamaan kan waliif finne jecha tokko qofa itti daballee hima guutuu dabarsaa jirra jechuudha. Fakkeenyi inni xumuraa maal jedha? I'll make you happy. I will make you happy. Dafnee yeroo jennu I'll make you happy sin gammachiisa jechuudha. Kun immoo wanta gara fuulduratti ta'u agarsiisa. Ganaa si gammachisuuf ta'a jechuudha. So si gammachiisa jettee nama tokko gisee abdachiistu I'll make you happy jettaa jechuudha. Amma immoo make fi don't ka jedhu walitti finne hima gabaabaa irraa haa ijaarru. Fakkeenya jalqaba maal jedha? Don't make me say that. Don't make me say that. Kana jechuun akkaan akkas jedhu nan godhinii jechuudha. Wanta jechuu barbaaddu waan badaa wayii ture. So akkaan akkas jedhu nan godhin jechuu barbaadde maal jettaa? Don't make me say that. Don't make me say that. Fakkeenya inni itti aanu don't make him say that jedha. So hima tokko yeroo ijaartan pronounota kana keessa olii gad oofuudhaan jijjiiruudhaan isa, ishee, ana, isaan, nuyi kan jedhu irra oofuudhaan hima ijaartanii jechuudha. Afaan akkasitti baratama. Fakkeenyota aanan isinii kan kanarra dhaabbattanii jechoota itti jijjiiraadhaa fayyadamuu dandeessanii jechuudha. So kanaafuu don't make him say that jechuun inni akka akkas jedhu hin godhin yookiin hin taasisinii jechuudha. Fakkeenyi inni itti aanu don't make her say that. Don't make her say that jechuun isheen akka akkas jettu hin taasisin yookiin hin godhin jechuudha. Dafnee yeroo jennu don't make her say that. Kan itti aanu don't make them say that jedha. Don't make them say that jechuun isaan akka akkas jedhan hin godhinii jechuudha. Don't make us say that. Don't make us say that. Kana jechuun immoo akka akkas jennu nu hin godhinii jechuudha. Fakkeenya inni itti aanu I don't make you say that. I don't make you say that jedha. Akkana akka jettu sin godhu yookiin akkas akka jettu sin taasisu jechuudha. Dafnee yeroo jennu I don't make you say that. I don't make you say that. Okay, amma immoo make fi why don't ka jedhu walitti dabaluudhaan hima akkam ijaaruu dandeenya. Asirratti why don't kan jedhu maaliif hin jechuudha jechuudha. Maaliif hin erga jedhame booda himni kun karatti rarra'ee hafee jira. Maaliif hin dhuyne, maaliif hin wanta yeroo san haasa'uu barbaaddan itti dabaltu jechuudha. Fakkeenyaaf why don't you make us tea? Why don't you make us tea? Maaliif shaayii nuuf hin dhaabne jechuudha. Dafnee yeroo jennu why don't you make us tea? Why don't you make us tea? Kan itti aanu why don't
he make us tea? Why don't he make us tea? Maalif shaayii inni nuuf hin danfisne jechuudha. Inni maalif shaayii nuuf hin danfisne jechuudha. Yookiin nuuf hin dhaabne. Dafnee yeroo jennu isa kanasi why don't you make us tea? Why don't you make us tea? Kan itti aanu why don't she make us tea? Why don't she make us tea? Isheen maalif shaayii nuuf hin danfisne yookiin nuuf hin dhaabne. Kan itti aanu why don't she make him tea? Why don't she make him tea? Isheen maalif shaayii isaaf hin dhaabne jechuudha. Dafnee yeroo jennu why don't she make him tea? Fakkeenyi biraa maal jedha? Why don't he make you tea? Dafnee yeroo jennu why don't he make you tea? Inni maalif shaayii siif hin dhaabne jechuudha. Fakkeenyi inni biraa immoo maal jedha? Why don't we make tea? Why don't we make tea? Kun immoo nuti maalif shaayii hin dhaabne jedha. Dafnee yeroo jennu why don't we make tea? Amma immoo make jecha jedhuu fi laugh jecha jedhu walitti fiduudhaan hima irra haa ijaarru. Asirratti laugh jechuun kofluu yookiin kolfuu jechuudha. Fakkeenya akka jalqabatti ilaallu maal jedha? Make me laugh. Make me laugh jedha. Make me laugh. Na kofalchiisi. Kun immoo maal jedha? Make him laugh. Make him laugh. Isa kofalchiisi. Saffisaa yeroo jennu make him laugh. Make him laugh. Kan itti aanu maal jedha? Make her laugh. Ishee kofalchiisi. Dafnee yeroo jennu maal jenne? Make her laugh. Make her laugh. Kan itti aanu maal jedha? Make them laugh. Make them laugh. Isaan kofalchiisi. Dafnee yeroo jennu maal jenne? Make them laugh. Nu kofalchiisi jechuu barbaanne maal jenna? Make us laugh. Make us laugh. Isinin kolfisiisaa jechuu barbaanne maal jenna? Kan warra dhaabbanne maal jenne reefu will kan jedhu fayyadamuu qabna. I will make you laugh. Dafnee yeroo jennu akkam jenne? I'll make you laugh. I'll make you laugh. Isinin kolfisiisaa jechuudha. Gana yookiin immoo wilii nun kofalchiisne nu kofalchiisuuf deemaa jechuudha namni sun. Gochi kun hin taane jechuudha gana yookiin immoo wilii ta'uuf ta'a jechuudha. Nama tokko maaltu si kofalchiisa jettee yoo gaafachuu barbaadde immoo what make you laugh? What make you laugh? Maaltu si kofalchiisa jechuudha. Nan kolfisiisin yookiin immoo nan kofalchiisin jechuu barbaadde immoo maal jetta? Don't make me laugh. Don't make me laugh. Yookiin immoo please don't make me laugh. Maaloo nan kofalchiisinii jechuudha jechuudha. Amma immoo jecha make jettu irratti cry dabalee cry jechuun booyuudha. Hima akkam ijaaruu dandeenya akka jedhu ilaallu. Fakkeenyi inni dura make him cry. Make him cry. Akka inni boo'u godhi yookiin immoo isa boochisi jechuudha. Dafnee yeroo jennu make him cry. Kan itti aanu make her cry. Make her cry. Isheen akka boochu taasisi yookiin immoo ishee boochisi jechuudha. Isaan akka booyan taasisi yookiin immoo godhi jechuun barbaade maaliin jedha? Make them cry. Make them cry. Isaan akka booyan taasisi. Okay? Saffisaan akkam jenne? Make them cry. Simboosisaa jechuu yoo barbaanne yookiin immoo simboochisa jechuu yoo barbaanne akkam jenna? I will make you cry. Dafnee yeroo jennu I'll make you cry. I'll make you cry. Simboochisaa jechuudha yookiin immoo simboosisaa jechuudha. Loqodarraa loqodatti adda adda jechuudha. Okay, simboosisaas ni jedhama, simboochisaas ni jedhama jechuudha. Naannoorraa naannootti loqonni adda waan ta'eef jechuudha. Nama tokko maaltu si boosisaa jettee yookiin immoo si boochisa jettee gaafachuu barbaadde akkam jetta? What make you cry? What make you cry? Maaltu si boochisa? Nama tokko nan boochisinii jechuu barbaadde immoo maal jetta? Don't make me cry. Don't make me cry. Nan boochisinii jechuudha. Yookiin immoo nan boosisinii jechuudha. Don't forget to share and subscribe to our channel. Nam tokko mana keenya yeroo dhufu akka inni hin keessummoofne yookiin immoo akka inni mukoofne itti himuu yoo barbaanne hin mukaa'in yookiin immoo taphadhu jechuu yoo barbaanne
akkuma mana keetitti ilaali jechuu yoo barbaanne akkam jenna Ingiliffaan. Make yourself at home. Make yourself at home jenna jechuudha. Gabaabumatti hin mukaa'ini jechuudha. Yookiin immoo akkuma mana kee jirtutti lakkaa'ii hin mukaa'in jechuudha hiikaan isaa gabaabumatti. Okay, namni tokko amma wanta kana dhugaa godhii jechuu yoo barbaade akkam jenna. Make it real jenna jechuudha. Make it real. Dhugaa godhii jechuudha. Namni tokko filannoo akka filattu yookiin filannoo kee godhi yookiin filannoo kee taasisi jechuu yoo barbaade akkam jedha. Make your choice. Make your choice jechuun filannoo kee godhi yookiin immoo filadhu jechuudha. Wanta si dhiyaate keessaa tokko filadhu. Nama tokko maqaa isaa yaamtanii akka fakkeenyatti Mahammadaa fudhannu. Mahammad maal godhee jennee gaafachuu yoo barbaanne akkam jenna. What did Muhammad make? What did Muhammad make? Muhammad maal godhee jechuudha. Akkamitti tolchitee yookiin immoo akkamitti akkas gootee jettee nama tokko gaafachuu barbaadde maal jetta? How did you make it? How did you make it jenna jechuudha. Akkamitti akkas gootee yookiin immoo akkamitti tolchitee jechuudha. Hundi keenyayyuu dogoggora ni raawwanna jechuu yoo barbaanne akkam jenna. We all make mistakes. We all make mistakes. Namuutu dogoggora hojjechuu danda'a jechuudha. Hojii wayii tokko namaaf kennitee wanta kana akka ati gootutti namana yookiin immoo godhuu akka dandeessu beeka jettee nama tokkoof mirkaneessuu yoo barbaadde akkam jetta. I know you can make it. I know you can make it. Godhuu akka dandeessu nan beekaa jechuudha. Bilbila haa bilbilluu jechuu yoo barbaanne akkam jenna. Jechuma make jedhamtutti fayyadame akkamittiin bilbila haa bilbilluu jedhame. Let's make a phone call. Let us make a phone call jenna jechuudha. Let's ka jennu kun gabaabsinee let us kan jennudha. Dafnee yeroo jennu walirratti let's make a phone call. Bilbila haa bilbilluu jechuudha. Nama namatti qoosu wayii agarree namatti hin qoosin jechuu yoo barbaanne akkam jenna. Don't make fun of people. Don't make fun of people jenna jechuudha. Dafnee yeroo jennu don't make fun of people. Amma immoo namni tokko hojii boonsaa hojjetee yeroo agarru hojii kana kopuma kee hojjette yookiin immoo ifuma keetiin hojjette jennee yoo gaafachuu barbaanne akkam jenna. Did you make it by yourself? Did you make it by yourself jenna jechuudha. Dafnee yeroo jennu did you make it by yourself? Nama wayitiin haasawa gochuu qabdaa. Uummata irratti baatee haasawa gochuu qabdaa jechuu yoo barbaadde akkam jetta. You have to make speech. You have to make speech. Haasawa gochuu qabdaa jechuudha. Uummataaf kan godhamu speech jedhama. Meseejii wayii agarree yookiin immoo ergaa jechuu dandeenya. Ergaa wayii agarree wantichi immoo wanta hiika hin qabne wanta hiika hin kennine yoo ta'e maal jechuu dandeenya. Ergaan kun hiika hin qabu jechuu barbaanne akkam jennaa jechuudha karaa biraatiin. This message doesn't make sense. This message doesn't make sense jennaa jechuudha. Dafnee yeroo jennu this message doesn't make sense. Amma immoo namni wayii huccuu akka isiniif bal'isu yookiin immoo wantuma ta'e akka isiniif bal'isu itti himuu yoo barbaaddan huccuu ta'uu danda'a wanta biraas ta'uu danda'a. Akka isiniif bal'atu ergaa dabarsuu yoo barbaaddan akkam jettan. Bal'isii jechuu yoo barbaadde jechuu gabaabumatti akkam jetteeti bal'isii jechuu dandeessa. Jecha make jedhamutti fayyadamee jechuudha. Make it wider. Make it wider. Make it wider jennaa jechuudha. Bal'isii jechuu. Faallaa dhuma isa kanaatiin dhiphisii jechuu yoo barbaanne akkam jenna. Make it narrower. Make it narrower jennaa jechuudha. Narrow jechuun dhiphaa jechuudha. Wider jechuun immoo bal'aa jechuudha. Wanti amma immoo dukkaana wayii yookiin immoo suuqa wayii deemne yeroo wanta takka binnu wanti ati barbaaddu lama yoo ta'e lama godhi sadi godhi jettee gaafachuu barbaadde akkam jetta. Yoo lama siif kenname sadi godhi jechuu barbaadde akkam jetta jechuu salphumatti. Make it 3. Make that 3. Isa san sadi godhi jechuudha. Afur godhi jechuu barbaaddes make that 4. Make it 5. Shan godhi jechuudha. Akkas jechaa deemtu jechuudha walumaa galatti. Isin immoo kan mataa keessanii 100 godhi 30 godhi jechaa akka barbaaddanitti deemtu jechuudha. Hin dogoggorin jechuu barbaanne akkam jenna.
nama tokkoon hin dogoggorin jechuu barbaadde akkam jetta? Make no mistake. Make no mistake. Hin dogoggorinii jechuudha. Amma immoo nama tokko gorsuu barbaadde nama hiyyeessa waan akka hin qabne akka duroomu gorsuu barbaadde akkam jetta? Yookiin immoo karaa biraatiin hiyyummaa keessa jirtu kana seenaa godhi yookiin immoo seenaa godhaa jechuu barbaadne akkam jenna? Make poverty history. Make poverty history. Poverty jechuun hiyyummaa yoo ta'u, historyin seenaadha. So jecha make jedhutti fayyadamnee waan baay'ee haasawuu akka dandeenyu baraa jirra jechuudha. So kan itti aanu namni wayii sababa laafaa yookiin immoo sababa hin taane wanta tokkoof yoo nuuf dhiyeessu sababni kee baay'ee laamshaadha. Sababa laamshaa hin dhiyeessinaa yookiin immoo hin dhiyeessin jechuu barbaanne akkam jenna jechuudha. Do not make lame excuses. Do not make lame excuses. Yookiin immoo don't make lame excuses. Sababoota laamshaa hin dhiyeessinaa jechuudha yookiin immoo hin dhiyeessinii jechaa jirta jechuudha. Namni tokko yookiin immoo ijoollees ta'e nama guddaa badii wayii hojjetanii yookiin immoo dogoggora wayii hojjetanii lammada yookiin immoo itti deebitee wanta sana yookaan hojjettu ta'e ni adabamtaa jechuu barbaadde akkam jetta? If you make a mistake again, you will be punished. Irra deebi'uudhaaf, if you make a mistake again, you will be punished. Kana jechuun asirratti if you make a mistake again irra deebitee yoo dogoggora hojjette you will be punished ni adabamtaa jechuudha. Asirratti namni tokko akka waasiif godhu gaafachuu barbaadde tola xiqqaa tokko yookiin immoo tola xinnoo wayii naaf gootaa jettee nama tokko gaafachuu barbaadde maal jetta? Will you make me a small favor? Will you make me a small favor jetta jechuudha. Kana jechuun akkuma jenne tola xiqqoo yookiin immoo tola xinnaa wayii naaf gootaa jettee gaafachaa jirta jechuudha. Waa'ee waadaa eeguu keessanii nama tokkotti himuu barbaadan immoo an waadaa seene taanaan nin eegaa waadaa koo hin cabsu jechuu barbaadde akkam jetta? If I make promise, I keep it jennaa jechuudha. If I make promise, I keep it. Kana jechuun waadaa gale taanaan nin eegaa jechuudha. Waadaa koo hin nyaaddu yookiin immoo hin diigu jechuudha. So waa'ee make it barachuu jirra ammalleedha. So akkan irraanfanne wanti barachaa jirru faayidaa making haasawaa keessatti haasawaa guyyaa keessatti goonu keessatti nuuf kennitu barachaa jirra. Fakkeenyi itti aanu maal jedha? Kitaabni ogeessa nu taasisaa jechuu barbaanne jechuma make jedhamtutti fayyadamuudhaan kitaabni ogeessa nu taasisaa jechuu barbaanne akkam jenna? Books make us wise. Asirratti books gizeenee esitti daballu kitaaba baay'ee jechuudha. Kitaabileen make us nu godhu yookiin nu taasisu wise hayyuu jechuudha. Nama tokkoon dogoggora akkasii hin hojjetinii jettee gorsuu yoo barbaadde akkam jetta? Don't make such a mistake. Don't make such a mistake. Dogoggora akkasii hin hojjetinii jechuudha. Gara biraatiin namni tokko waggaatti 50,000 argataa jedhee nam tokko waa'ee nama biraa odeessu akkamitti make itti fayyadamne namni tokko waggaatti 50,000 argataa 60,000 argataa kan jedhu haasa'uu dandeenya jechuudha. He make 50,000 a year. He make 50,000 a year jennaa jechuudha. Dafnee yeroo jennu he make 50,000 a year waggaatti 50,000 argataa. So isin immoo asirra dhaabbachuudhaan fakkeenya mataa keessanii birrii 1,000 argataa jechuu barbaadan he make 1,000 in a month jechuu dandeessanii jechuudha. So isuma kana kan mataa keessanii jijjiiraa ooftu jechuudha. Yeroo hojii wayii hojjennu sagalee wayii kan nu jeequ ta'e namni sun akka sagalee nurraa dhaabuuf maal jechuu dandeenya? Yoo sagalee san dhageessifte hojjechuu hin danda'u jettee namni sun akka sagalee san sirraa dhaabu itti himuu barbaadde akkam jetta? I cannot work if you make a noise. I cannot work if you make a noise jettaa jechuudha. Hojjechuu hin danda'u sagalee jeequmsaa sanarraa hin dhaabne jechuudha. Laaqanaaf saanduushaan hojjedhaa jechuu barbaadde fuulduratti jechuudha. So akkam jetta? I will make a sandwich for lunch. I'll make a sandwich for lunch jennaa jechuudha.
Documentii tana copy godhii jechuun barbaadu akkamiin jedha. Please make a copy of this document. Please make a copy of this document. Dafnee yeroo jennu please make a copy of this document. Dafnee murtoo gochuu qabnaa yookiin immoo dafnee murteessuu qabnaa jechuun barbaanne akkam jenna. We should make a decision soon. We should make a decision soon. Dafnee yeroo jennu immoo we should make a decision soon. Ani gara kootiin murteesseera yookiin immoo murteesseera jechuu barbaanne akkam jenna. I made my decision. I made my decision. Dafnee yeroo jennu I made my decision. Nama maallaqaaf jedhee waanuma hunda hojjetuun waa'ee isaa dubbachuu barbaanne inni maallaqa argachuuf jedhee waanuma fedhe hojjetaa jechuu barbaanne akkam jenna. He will do anything to make money. He will do anything to make money. Maallaqa argachuuf waanuma fedhe ni hojjetaa jechuudha hiikkaansa. Filannoo bilchina qabu gootee jechuun barbaade akkamiin jedha. Nam tokko filannoo wanta filachuu qabu wanta sirrii yoo filate filannoo bilchaataa yookiin immoo filannoo ogummaa qabu filattee jechuu barbaade akkam jetta. You made a wise choice. You made a wise choice. Asirratti made jechi jettu paastii isaatii yookiin immoo wanta darbee yeroo haasoo barbaannu jechi make jedhamtu made itti jijjiiramti jechuudha. Wanta biraatii miti jecha haarawaa miti jechuma sanii. Wanti himni tokko wanta ammaa yeroo haasoftuu fi wanta darbee yeroo haasoftu adda waan ta'eef asirratti wanta darbe waan haasawaa jirruuf making made itti jijjiiramteedha jechuudha. So you made a wise choice jechuun filannoo bilchaataa filattee yookiin filannoo sirrii filattee jechuudha. Nama tokko kan dogoggora osuma beekaa hojjete yeroo agarru dogoggora san itti yaaddee hojjette malee si duraa ta'eetii miti jechuu barbaanne akkam jenna. You made the mistake on purpose. You made the mistake on purpose jenna jechuudha. You made the mistake on purpose. Kana jechuun dogoggora san beekaa hojjette jechuudha. Asirratti otuu karaa deemaa jirru riqicha sibiilarraa hojjetame yeroo agarru riqicha amma argaa jirru kun sibiilarraa hojjetame jechuu barbaanne akkam jenna. Jecha make itti fayyadamne hojjetamee darbeera waan ta'eef making made itti jijjiiramti jenne. So maal jechuu qabna? The bridge is made of iron. The bridge is made of iron jenna jechuudha. Dafnee yeroo jennu the bridge is made of iron. Riqichi sun sibiilarraa hojjetame yookiin immoo riqicha amma argaa jirru kun sibiilarraa hojjetame jechuudha. Gara biraatiin mi'a yookiin immoo qodaalee adda addaa irratti yeroo agarru yeroo baay'ee made in China wanta jedhu agarraa jechuudha. Kun immoo maal jechuudha? Made in tuni make irraa kan dhufte wanta darbe waan ta'eef wantichi tolee yookiin tolfamee dabreera. Saniif made kan tolfame wantichi kuni in China jedha. Chinatti hojjetame. Okay, saniif illee hin fayyada jechuudha. Gara biraatiin waa'ee barumsaa ibsuu barbaadde barumsi ani baradhe nama irraa akkaan ta'u yookiin ana irraan tanaa kana akkaan ta'u na godhee jechuu barbaadde maal jetta? My education has made me what I am today. So walumaa galatti barumsi keenya kanarraa isa kana fakkaata. Kutaa itti aanuun deebinee hamma wal agarrutti nagaan turaa isiniin jenna. Have a nice time.